Harka fuunee akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu arraaf qabanii isinitti himaa ani Bilisee Bayyanaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti milishoonni leenji'aa turan eebbifaman. Araarsoo Mahammad dabalata qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaatti milishoonni heera mootummaa tooftaa loltummaa fi naamusa milishaa guyyoota 15f leenji'aa turan bakka hooggantoonni godinaa fi hawaasni aanaa Doobbaa argamanitti eebbifamanii jiru. Milishoonni kunis hirmaannaa hawaasni aanichaa taasisee baasii qarshii miiliyoona 2 oliin leenji'uun eebbaaf kan gahan ta'u itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Abdurazaaq Abbabee sirna eebbaa kana irratti ibsaniiru. Araddoota hunda irraa nama 15 hirmaachisuudhaan qarshii miiliyoona 2.9 hirmaannaa ummataatiin sassaabuudhaan milishaa haarawaa jechuudha. Amma dura leenjiin fudhatin milishaa haarawaa dhiira 550 dubara 25 waliigala 575 milishaa buleeyyii dhiira 50 dubara 5 waliigala 55 akka waliigalatti dhiira 600 fi dubara 30 waliigala 630 kan leenjisne ta'uusaati. Sirna eebbaa kan irratti kan argaman itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa paartii badhaadhina godina Harargee Lixaa adde Aminaa Ibrahim humni har'a eebbifaman kun wabii ta'uun uummanni nagayaan bahee akka galuuf ciminaan hojjechuu akka qabanii fi hawaasnis milishoota nageenya isaatiif bobba'an kanaaf deeggarsa barbaachisuun cinaa dhaabbachuu akka qaban yaadachiisaniiru. Humni har'a leenjii eebbaaf gahee kun wantoota gurguddaa isinirraa eena jechuu olaantummaan seeraa aanaa Dobbaa keessatti Araddaa Dobbaa keessatti iddoo hundanti nageenyi ummataa mirkanaa'ee wabii ummataa taatanii ummanni nagayaan bobba'ee akka galu diina aanaa keessan keessatti galummoo qopheessitanii akka ofirraa qoolatuu dandeessan hawaasa aanaa Dobbaatiif immoo milishaa fi maatii milishaa kan akka inni hojii nageenyaaf gaafa bobba'u of dubatti maatii isaa hin yaadanne maatii milishaa kana deeggaruun bira dhaabbachuun isaan cinaa akka hiriiru ergaa dabarsuun barbaada. Bulchaan aanaa Dobbaa obbo Mikaa'el Ahmad milishoonni wabii ummataa ta'uuf qophii xumuranii eebbaaf gahan ergaa asirraa fudhatan kana haqaa fi amanamummaan hawaasa tajaajilu akka qaban dhaamaniiru. Milishoonni leenjii gosa karaa sadiin fudhatanii leenjii loltummaa, leenjii ogummaa loltummaa akkasumas leenjii heera mootummaa irratti fudhatanii wabii ummata keessanii nageenya ummata keessaniitiif ta'uudhaaf qophii barbaachisu hunda xumurtanii guyyaa irraa eebba kanaaf geessanii gara ummata keessanitti deebuudhaan nageenya mirkaneessuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan imala badhaadhinaa galmaan ga'uudhaaf qophooftanii ergaa asirraa fudhattan karaa guutuudhaan amanamummaadhaan haqaan ummata keessaniif dhaabbattanii akka tajaajiltan maqaa bulchiinsa aanaatiin ergaa gabaabaa isinii dabarsuu barbaada. Milishoonni eebbifaman dubbifne tokko tokkos leenjii fudhatanitti kan gammadan ta'uu fi leenjii fudhatan kanas hojiitti hiikuuf halkanii fi guyyaa hojjechuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Leenjiin haala gaariidhaan leenjii gaa fudhanne kana karaa hojiitti hiikuudhaaf halkanii fi guyyaa osoo hin jenne toora leenjii keessatti osoo jirruu halkan sakatteensaaf magaalaa keessa buluudhaan akkaataa itti diina gowwoomsanii qabaniif akkaataa itti dha'an jechuudha waan fudhannee jirruuf diina hara inni dhufeen deebisuudhaaf qophiidhaan. Leenjii guyyaa 15 kana fudhachuudhaaf baay'ee gammadeetiin jira. Leenjii adda addaa harayyuun leenjisoonni keenya dadhabee osoo hin jeen halkanii guyyaa fudhannee waan jirruuf iddoo gallutti harayyuu wardiyaa dhaabbanne jabaannee hojjechuu iddoo hunda bakka hunda jiranitti waan Oromiyaa Itoophiyaa waan ta'eef hundi isaanii jabaatanii akka wardiyaa dhaabbatanii kana dhaamsa dabarsuu barbaada.